Paappaasonni Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa waajjira poolisii Dhakaa Booraatti hidhamanii jiraachuu dubbii himaan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kan ta'an Barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa OMN'tti himan. Barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa hidhamuu paappaasota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa irratti yaada bilbilaan OMN'if kennaniin badiin abbootiin kun ittiin hidhaman hanga ammaatti kan hin beekamnee fi mana murtiittis kan hin dhiyaannedha jedhan. Siraay sabab Barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa dubbisuun haala abbootiin irra jiran gabaasa qopheesse qaba. Amajjii bara 2022 keessa gaafii hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba biyya Oromiyaa fi saboota biyyattii waggoota dheeraaf gaafataa turan deebisuuf abboonni sadii Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hundeessuun paappaasota 25 muudaniin gara bakka tajaajila isaaniitti bobbaasanii. Sinodoosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hundeeffamaa fi muudama Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa balaaleffachuun gantummatuu Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti raawwate jechuun balaaleffate. Abboonni Sinodoosii Oromiyaa fi sabootaan muudaman bakka lallaba isaaniitti erga bobbaanii booda gidduu lixiinsa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad taasiseen gara Finfinneetti waamamanii mana tokko keessatti ji'ootaaf akka ugguraman taasifamuu isaanii ni yaadatama. Abboonni kun haalli magaalaa Finfinnee keessa jiru nageenya isaaniitiif sodaachisaa waan ta'eef gara magaalaa Bishooftuu imaluun jiraachuu kan jalqaban yoo ta'u hagayya 29 bara 2023 magaalaa Bishooftuu mana keessa jiraatan keessaa humna tika mootummaatiin qabamanii hidhamani. Hidhamuu paappaasota kanaatiin wal qabatee dubbii himaa Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaaf ogeessa seeraa kan ta'an Barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa yaada bilbilaan OMN'if kennaniin abbootiin Sinodoosii Oromiyaa fi saboota torba mana keessa jiraatan keessaa qabamanii kutaa bulchiinsa magaalaa Dhibaayyoom waajjira poolisii Dhakaa Booraatti hidhaman jedhu. Paappaasonni kun hidhamuu malee hanga ammaatti akka ittiin hidhaman hin beekne kan jedhan Barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa mana murtiittis hin dhiyaanne jedhan. Abbootiin Sinodoosii Oromiyaatiin muudamanii tajaajilaaf bobba'an badiin isaanii osoo hin beekamin hidhamuun sirrii miti kan jedhan Barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa dargaggoonni isaan gargaaranis isaanuma waliin hidhaman jechuun OMN'tti himaniiti jiru. Abbootiin torba mana jireenya isaanii keessaa qabamanii hidhaman Abuuna Barsumaa, Abuuna Alaazaar, Abuuna Miinaas, Abuuna Daani'eel, Abuuna Niqoodimoos, Abuuna Daaksiyoosii fi Abuuna Uraa'el akka ta'an Barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa himaniiti jiru. Paappaasonni kun Sinodoosii Oromiyaatiin muudamuu malee akka biraa hin qaban kan jedhan dubbii himaan Sinodoosii Oromiyaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa hordoftoonni amantaa Ortodoksii kutaalee lallaba Oromiyaa hundi hidhamuun abboota kanaa sirrii miti jechuun balaaleffataa jiru jedhan. Mootummaan Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waliin paappaasota gaafii uummataa deebisuuf Sinodoosii Oromiyaa hundeessan irratti dhiibbaa taasisaa jira jedhamuun komatamaati jira. Oduu kennettaanuun paappaasonni Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa qaamolee mootummaa fi shira Sinodoosii Itoophiyaatiin hidhamuun qabsoo eegalame duubatti deebisuu akka hin dandeenye kutaaleen hawaasaa garaagaraa himan. Namoonni bakka garaagaraa irraa yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan Sinodoosiin Itoophiyaa fi qaamonni tika mootummaa abbootii Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hidhuun qabsoo mirga afaan ofiitiin waaqeffachuun eegalame duubatti deebisuu miti jedhan. Abboonni Sinodoosii Oromiyaa gaafii amantoonni Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa fi sabaaf sablammoota waggoota dheeraaf gaafataa turan deebisuuf qabsoo taasisaa jiran kan jedhan yaada kennattoonni uummanni Oromoo qabsaa'ota waliin ta'uu qaba jedhan. Sinodoosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akkuma gaafii uummataa baroota dheeraaf ukkaamsee qabetti kanneen gaafii uummataa kana deebisuuf qabsoo taasisaa jiranis humnoota tika mootummaa wajjin ukkaamsaa jira jechuun ibsan. Amantoonni kutaalee lallaba biyya Oromiyaa abboota gaafii uummataa deebisuuf qabsoo irra osoo jiranii hidhaman faana dhaabbachuun hidhaa akka bahan taasisuu qabu kan jedhan kutaaleen hawaasa mootummaa dhimma amantii keessaa harka isaa akka fudhatus waamicha taasisaniiru. Gidduu lixiinsa mootummaan dhimma amantaa irratti taasise uummata gaafii gaafataa tureef deebii osoo hin taane kan gaafii fi mirga amantootaa dhiibeedha. Kanaaf mootummaan dhiibbaa abbootii Sinodoosii Oromiyaa irratti taasisu dhaabuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Oromiyaa keessatti waraana mootummaatiin maqaa seelii waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hidhaa fi reebichi gaggeeffamu iddoo hedduutti itti fufeetii jira. Godina Arsii Aanaa Shirkaatti waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jechuun iddoowwan garaagaraatti hidhaa fi reebichi raawwataa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Oromiyaa Bahaa Harar keessatti namoonni sabboonummaa qaban adamfamanii hidhamaa jiraachuu kan himan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti magaalaa Diree Dhawaa keessattis namoonni sababa siyaasaatiin hidhaman ragaa sababaatiin murteewwan haqaa hin taane itti murteeffamuu maddeen himanii jiru. Magaalaa Finfinnee keessattis namoonni hedduun hidhamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Dabalata isaa akka itti aanutti dhiyeessina.
Namoota sabboonummaa qaban adamsanii dhabamsiisuu fi mana hidhaatti darbuun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waggoota afran dabran bal'inaan adeemsifamaa ture. Yeroo hedduu badii tokko malee waraana bilisummaa Oromoo sababa godhatamne shororkeeffamna jechuun maatiin namoota hidhamanii fi reebamanii dubbataa jiru. Loltoonni mootummaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaase godina Arsii aanaa Shirkaa keessatti uummata nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jechuun jumlaan hidhamaa fi reebamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwork himan. Keessattuu hegeree biyyattii kan ta'an dargaggoota irratti xiyyeeffatanii hidhaa fi reebichaan qalbii hawaasaa cabsaa akka jiran himame. Aanaa Shirkaatti ganda duwwaa lamaa qofa irraa namni 5 kan hidhaman yoo ta'u Muhammad Ahmad, Mu'aaz Haaji Qaasoo, Ahmad Abduu fi Haaji Fattashaa Aadam badii tokko malee tibbana hidhamanii jiru. Leemmuu fi Xiijoo irraa namoota afurtu hidhame. Leemmuu fi Xiijoo irraa namoonni 4 kan hidhaman yoo ta'u Abbattii Qaasim, Abdu Jabbaar Gambuu, Yuunee Huseenii fi Jamaal Husuu namoonni jedhaman hidhamanii jiru. Ganda Gaadoo irraa ammoo nama 3 kan hidhaman yoo ta'u Damee Aadam, Sa'id Fatoo fi Nuuree Fatooti. Jamaal Kurbaa Hasaasa irraa Sheekh Jamaal Aadam Gogoxaa irraa Kadiir Maammee Ilillaa Walaanaa irraa qabata waraana bilisummaa Oromootiin hidhamuu isaanii maddi Oromiyaa miidiyaa neetwork garas irraa dubbise himee jira. Kan biraa ammoo baha Oromiyaa keessatti namoonni sabboonummaa fi duree hawaasaa ta'an shakkii hidhata waraana bilisummaa Oromoo jedhuun butamanii hidhaatti darbamaa jiraachuu maddeen himan. Magaalaa Harar waajjira poolisii Afraffaa jedhamu keessatti namoonni 4 kan akka Muusaa Muhammad, Jawaar Abbas, Aammee Jamaalii fi Mahamud kan jedhaman hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen himan. Kana malees magaalaa Dirree Dhawaa keessattis namoonni sababa siyaasaatiin wal qabsiisanii hidhaa murtoo haqaa malee ragaa sobaatiin itti murteessanii dararaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwork garas irraa himanii jiru. Maddi odeeffannoo Oromiyaa miidiyaa neetwork qeerroo fi qarreen hedduun mana hidhaa magaalaa Dirree Dhawaa kan federaalaa keessatti akka argaman himee shamarreen maqaa Munaa Jabbaar jedhamtu takka ta'uu hima. Munaa waggaa 3 oliif yakka tokko malee hidhamte mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiraachuu maddi keenya kun himee jira. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee keessatti illee namoonni sabboonummaa qaban qabata waraana bilisummaa Oromoo jedhuun hidhamaa jiraachuu maddeen OMN itti himanii jiru. Namni Waaqumaa Balaayii jedhamu hojjetaa mootummaa kan ta'e kutaa magaalaa Finfinnee Kolfeetii hagayya 29 bara 2023 humna mootummaatiin butamuu maddi Oromiyaa miidiyaa neetwork himee jira. Kan biraa ammoo godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa magaalaa Ogolchootti milishaa poolisii fi raayyaan ittisa biyyaa dargaggoota nagaa reebuu fi hidhatti guuraa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwork himan. Lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti hagayya 15 bara 2023 adeemsifame hordofee hanga ammaatti sochiin dargaggoota aanaa kanatti guutumaan guututti ugguuramee jira jedhan. Iddoo garagaraatti hawaasni yaada kennan dargaggoonni Oromoo hegeree biyya kanaa waan ta'aniif hidhuu fi reebuun furmaata siyaasaa biyya kanaa gonkumaa fiduu hin danda'u jechuun mootummaa bilisiginnaa qeeqaniiru. Oduu kenna biraatiin dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa tajaajila sabaa fi sablammoota biyyattiif walqixa kennina jedhanillee dhaabbattootni adda addaa olaantummaa saba tokkoon qabamuun saba biraa immoo dhiibaa jiraachuu ragaaleen OMN qaqqabanii mul'isa. Baankiin bidameewwan isaa magaalaa Finfinnee jiran keessatti maamiltoota afaan Oromoon akka keessummeeffaman fedha hin qabu jechuudhaan hojjettoota baankichaa OMN dubbise himan. Kana malees hojjettoota afaan Oromoon maamiltoota keessummeessan dhiibuu fi sababa barbaaduun hojii irraa ari'aa jiru jedhame wabii Xilahuun dabalata qaba. Baankiin tajaajila afaan Oromoon kennuun dhowwaa akka ta'e irra deddeebiin hojjettoota afaan Oromoon maamilaaf tajaajila kennaa turan akeekkachiisaa turuu maddeen OMN itti himaniiru. Hojjetaa baankichaa kan damee sabbataa kan ture OMN dubbise tokko maamiltoonni afaan Oromoon yoo barreeffatan yeroo inni keessummeessu arguun afaan Amaaraa fi Ingiliziin malee maaliif afaan Oromoon keessummeessita jechuun hoogganaan isaa akeekkachiisuu hima. Akka maddi OMN kun jedhutti dameewwan baankii kanaa kan Finfinnee keessa jiran afaan Oromoon tajaajiluu ni dhowwuu kan jedhu dhalattoonni Oromoo baankii keessa hojjetan irrallee dhiibbaa guddaan gahaa jiraachuu OMN itti hime. Kana malees carraawwan guddinaa fi yeroo beeksisni hojii bahutti ijoollee Oromoo hin keessummeessan jedha. Hojjetaan OMN dubbise kun eeyyama guutee osoo boqonnaa irra jiru tasa qaamolee mootummaan qabamee hidhamee turuu hima. Hidhamuu isaa damee hojjetaa turetti beeksisuun turtii baatii 1-7 booda yakka irraa bilisa ta'uu isaa fi waajjira poolisii turuu isaa kan ibsu waraqaa qabatee iddoo hojii isaa deemus hojii idilee isaatti deebisuuf eeyyamamoo hin taane. Dameen baankii inni irraa hojjetaa ture hidhamee akka turee fi beeksisuu isaa xalayaa kennee fi gara humna namaa baankichaatti geessus hin beeksifne ittiin jedhan. Kanaan dura hojjettoonni 2 damee sabbataa irraa hojjetan 2 waggaa 1 fi baatii 2 ol hidhamanii erga ba'anii hojiitti deebisaniiru kan jedhu isa sababa oromummaa isaaf qofa qoodanii diduu hima.